Shabakaa bilaasheettee kanatti guranuun baqaysitu suni yeruma takka hin hojjetu. Kunis ammoo xiqqoo xiqqoo hojjetee keessaa baha. Kun ammoo laafaadha malee xiqqoo ni hojjeta. Kun ammoo gongumattuu naaf hin hojjetu. Ammoo kana caalaa kun hundinuu kan jedhu koomentiidha. Itti dabalee warreen bakka biraa jiran na fakkaata. Warreen Suudii Arabiyaatiif malee warreen bakka biraatiif galakkisuu hin beeytanii kan jedhamu kun gaafii. Yaa obboleessi yookaan obboleessa kiyya warra Suudii Arabiyaa jechuun warra hongeedhaan miidhame jechuudha. Biyya keenya keessatti booranni warra hongeen miidhame jennee warra gargaaramame. Amma dabalee immoo baaleetu warra hongeen miidhame jennee gargaaramaa jira. Warri Suudii Arabiyaatis Oromoo biyya alaa deemte keessaa warra hongeen miidhame keessaa isa tokko. Kana jechuun kiyya kun warra hidhamee mana hidhaa gurguddaa balaa xaarra jiru. Kun ammoo warra hidhaa fooyyooytuu mana keessatti hidhamee haanumaa hin bilcheessine mana taa'u. Kanaafi gargaarsa godhu jirra warra Suudii Arabiyaatiif kan akkasitti hubadhu. Ammoo Dubaay fa'aa keessa teessanii waan bilaash barbaadu jechuun biyyuma sanuu maqaa balleessu jedhama. Kana siin bira kunna. Aapponni dhiyeenya kana dhuguma yeroo tokko tokko dalaganii qotan. Anamma yeroo duraa kanaaf inni fayyadama kanaas kun hundinuu itti fayyadamaan ture. Osuma ji'uu guyyaa 2-3 hogguu oole keessaa qotuu kana dhuguma ni qaba. Har'a immoo aappii namni illee barsiisee anillee namaaf itti fayyadamee tokko kana inni kun duratti laafaan beekama. Har'a immoo xiqqishoo inni kun fooyyawaa ta'ee argama. Ni dalaga jechuudha. Isin bira immoo dalaguu dhabuun mala anammaa namaaf barsiise. Dhugaan seen hin fudhanne duraan gabbuufadhee ilaalee ammoo haaniinan juusan hundarra kana irra naa dalagee waan ta'eef isa sadaffaa kana keessaa isa kana buufadhaa. Inni kun hogguu piroon kun hogguu buufattan anammoo oopin godhee seenee kana amma irra guddaa namni ni qaba. Keessaa ni qaba. Warreen Suudii Arabiyaa jiran namni illee nama hedduu barsiise. Kan amma Jarmantuu irra kaa'atanii kan ammoo waan irra fe'atan Suudii Arabiyaa hogguu keessa gadhooytan waan fe'atan irra kaa'atan kun waan nama dhibuu miti waan hedduu barsiisuudhaaf rakkatamuu miti. Kanaaf hin gabaabsi. Ammoo wanni aappiin kun dhiyeenya kana haaraa dabalee yoo jiraate sa'aatii dhiyeenya kana duraan hin dabalu ture har'a immoo sa'aatii ni dalaga. Sa'aa ni dabala. Asirratti immoo aappiin hundinuu abdeet godhuudha fedha. Aapponni hogguu isin didee osoo homii qofa dhiyeessuu hin ta'in obboleeyyan ta'ee isa kanarra dhawaatee abdeet godhaa. Abdeet erga gootaniin booda waan haaraa isiniif fida. Waan haaraa sana immoo keessa seentanii isin sirreeffachuun keessan beekamaadha. Kanaafuu sa'aatiirra yoo ni fidooyne bakka kana hogguu isinii fidee kana namoonni hedduun har'aa barsiisanii turan dhugumaan illee waan inni itti fayyadamu. Sa'aatii meeqa naaf kenna? Sa'a 4 naaf kenne jechuudha. Inni kun ni dalagaa? Eeyyeen ni dalaga. 100% dalaga. Anuu kanatti hin fayyadamne. Haya amma duraan amma neetwoorkiin kiyya hin dalagu. Amma immoo akka dalagaa jiru hojiin